Let's start. Bahaan jira. Ani manaatii bahaan jira. Yeroo baay'ee jecha kana guyyaa guyyaatti ni fayyadamna. Namni tokko nu eegaa jira yoo ta'e bahaan jira na eegi. Bahaan jira ni jenna. Afaan Ingiliffaatiin kana maal jenna? Maal jenna? I'm heading out. I'm heading out. Say it with me. I am heading out. Say it with me. I'm heading out. I'm heading out. So, afaan Ingiliffaatiin ani bahaan jira, manaatii bahaan jira jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? I'm heading out. I'm heading out jechuu dandeenya jechuudha. Isinis irra deebi'aati shaakalaa aksentii isaas akkasumas speaking skill keenya develop gochuudhaaf irra deebi'aati shaakalaa. Good. Inni kan biraan immoo na ariifachiisin. Na hin ariifachiisinii. Dhufaan jira na ariifachiisinii ni jenna. Kan afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Don't rush me. Do not rush me. Do not rush me. So, afaan Ingiliffaatiin na hin ariifachiisin jechuu barbaanne maal jenna? Don't rush me. Don't rush me. Don't rush me. Say it with me. Don't rush me. Don't rush me. Na hin ariifachiisinii. Na hin ariifachiisinii jechaa jirra jechuudha. Dhufaan jira na hin ariifachiisinii jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin don't rush me jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo na hin sodaachisinii, na hin dhiphisiinii. Na hin sodaachisinii yookiin na hin dhiphisiinii bakka nan as faraaran jechuu barbaanne maal jenna? Don't frustrate me. Do not frustrate me. Do not frustrate me. Nan dhiphisiin, nan sodaachisiin bakka. Akkattuu sodaachaan jira, akkattuu dhiphachaan jira. So, na hin dhiphisiin, nan sodaachisiin jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Do not frustrate me. Do not frustrate me. So, don't frustrate me. Or don't stress me. Don't stress me jechuu dandeenya jechuudha. So, afaan Ingiliffaatiin na hin dhiphisiin yookiin nan sodaachisiin jechuu barbaanne maal jenna? Don't frustrate me or don't stress me. Don't stress me jechuu dandeenya jechuudha. Kan argadhe sanan naa ta'e ni jenna yeroo baay'ee. So, hojiin argadhe yookiis dalagaan argadhe yookiis immoo nan ramadame nan qacarame jechuu barbaanne maal jenna? I got hired. I got hired. I got hired. Kana jechuun nan qacarame yookiis immoo hojiin argadhe dalagaan argadhe jechaa jirra jechuudha. I got hired. I got hired. So, hojiin argadhe jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? I got hired. I got hired. Or I got hired jechuu dandeenya jechuudha. So, hojiin argadhe jechuu barbaanne maal jenna? Say it with me. I got hired. Good. So, akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan guddina argadhe yookiis immoo sadarkaan guddinaa yookiis bakka hojiitti haa ta'u level iddoo jirutti tokkooti bakka tokkooti gara bakka tokkotti guddanne yoo ta'e guddina argadhe yookiis immoo nan guddadhe fiizikaalii osoo hin taane sadarkaa hojii tokkootiin jechuudha. Kana jechuu barbaanne maal jenna afaan Ingiliffaatiin? I got promoted. I got promoted. I got promoted. So, afaan Ingiliffaatiin guddinan argadhe yookiis immoo sadarkaan guddinaa kun ni dabale sadarkaan hojii kun ni dabale leeveliin isaa jechuu barbaanne I got promoted. I got promoted. Say it with me. I got promoted. Great. So, afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo dhufaan jira. Dhufaan jira jechuu barbaanne nama tokkootiin afaan Ingiliffaatiin dhufaan jira jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan comment jala nuuf ka'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Yeroo hundumaa Oro English waliin dubbachuun irra deebi'anii viidiyoo kana ilaaluutiin shaakaluu hin dagatinaa. Dandeettii afaan Ingiliffaa keessanii guddifachuudhaaf irra deddeebi'iitiin viidiyoo kana ilaalaa
akkasumas mana keessanitti shaakalaa. Great. Inni kabiraan immoo akkuman dalagaan argadhe jenne takka takka immoo ari'amuun ni jira. So nan ari'ame achi sanaan nan ari'ame nan gadhiise jechuu barbaanne maal jenna afaan Ingiliffaatiin? I got fired. I got fired. Maal jechuu dandeenya? I got fired. I got fired. I got fired jechuun bakka dalagaa jiru sanaatiin nan ari'ame yookiis bakka hojii kooraatii maalan ta'e jechaa jira jechuudha. Nan ari'ame jechaa jira jechuudha. I got fired. I got fired. I got fired. Good. So afaan Ingiliffaatiin bakka dalagaa hojjedhu sana yookiin bakka dalagaa dalagu sana yookiin bakka hojii kootiin ari'ame jechuu barbaanne maal jenna? I got fired jennaa jechuudha. Inni ni guddate sadarkaan hojii isaa ni guddate yookiis immoo ni dabale jechuu barbaanne maal jenna? Subjectii kasilaa ani kan jedhu fayyadamneerra. So isuma sana gara isa jedhutti deebisnaa jechuudha yookiis immoo inni kan jedhutti deebisuudhaaf maal jenna? He got promoted. He got promoted. He got promoted. So inni ni guddate. He got promoted. Inni sadarkaan hojii isaa yookiis immoo leeveliin isaa ni dabale jechuu barbaanne maal jenna? He got promoted. He got promoted jechuu dandeenya jechuudha. So inni ni guddate jechuu barbaanne maal jenna? Say it with me. He got promoted. He got promoted jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana immoo inni ni ari'ame. Mr. X yookiin Miss X ni ari'ame yookiin ni ari'amte jechuu barbaanne maal jenna? He or she sana bakka subjectii fayyadamuutiin he got fired. He got fired or she got fired jechuu dandeenya jechuudha. Maal ta'e inni yookiis ishee ni ari'ame yookiin ni ari'amte jechaa jirra jechuudha. Say it with me. Inni ni ari'ame jechuu barbaanne maal jenna? Inni ni ari'ame jechuu barbaanne maal jenna? He got fired. He got fired. He got fired. Isheenoo she got fired. She got fired jechuu dandeenya jechuudha. Hamuummachuu. Hamuummachuu. Afaan Ingiliffaatiin mazaagaata jennu sana jechuudha. Mazaagaata jennu sana yookiin hamuummachuu. Hamuummachuu. Afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Yawn. Yawn. Yawn jechuun maal jechuudha? Hamuummachuu jechuudha. Yeroo baay'ee ni hamuummanna jechoota akkasii kana baay'inaan fayyadamnu garuu fayyadamuu yoo nu barbaachise hamuummachuu inni hamuummate isheen hamuummatte yookiin hamuummanne annan hamuummadhe jechuun so hamuummachuun sun yawn jechuu dandeenya jechuudha. Yawn ofuma isaa yeroo jennu akka afaan keenya bannu akka hamuummannu nu godha jechuudha. Yawn. Good. Inni kan biraan immoo kurruufuu. Abaluun ni kurruufaa. Mr. X yookiis Miss X, Mr. Y yookiin Miss Y ni kurruufte yookiin ni kurruufaa. So afaan Ingiliffaatiin kun maal jennaa? Snore. Snore. Snore jennaa jechuudha. Kun maal jechuudha? Kurruufuu. Kurruufuu. Snore. Jechuun kurruufuu jechuudha. So ishee kana fayyadamne sentensii barbaanne akka barbaannetti construct gochuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin na hamuummachiisa. Waan isaan beeku na hamuummachiisa. Waan isaan beeku akkasina godha akkana godha ni jenna baay'inaan. So na hamuummachiisa. Waan isaan beeku na hamuummachiisa jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa.
Thank you.